بيتا ورا فوتوشوب دلغني ابدي ديماني نوتي ايدا اللي مري النجر ولد بنجر وني نجچو برباد بليز جولته اسنون دينو ارسي هرركي وسون جرين ما قبدن اللي غديسا دابا وان كان بقى انغا انا كخيت يا نخي ilmaan abashaati miti abashaa miti maaliif bineensa lubbuun namaan taane nama maatii haadha ofii gargaaruuf akka ofii warri horii gurguree garteemi ilmaan hiyyeessaa bikka malee deemu kana gadhiisaanaa isiniin jedhe keessa hagama keessaniitis dhugaadha miidhama hagama kanaatis miidhama gama lachuuti ofuutu walijaati gadhiisaadhaan jalana maaliifin kana jedhaa nageenyi barbaachisa namuun daanfu garuu asiifu nama waa'ee gantummaa faarsu oy miidhama agarteer taamati aga waa'ee gantummaa kee isin caala faarsu faayidaa nama gantummaa namni isin caala faarsuun jiru bar khabanii aadamii waan keessan gad yaatanii waa'ee nama tokko irraa haasoftan waa'ee keessii namni tokko birrii waliin qabu irraa haasoftan namni gandi guutuun muluun bani aadamii naannoo tokko guutuun nama tokko nattu jettan gantummaa san caala hin jiru bar garuu dhaabuun barbaachisaadha. Ammi dagai koy abdi gafis gafata amma agartee gandummaa faayidaa qaba murtu aha isin deengadda agartanii gandummaa faayidaan qabu mi gafa arsii walloo jettan arsiif jimma jettan arsiif hararge maaluma isin hundaa wajji wal ciniintan kana dhaabsisaa ijoollee teessan gorsaa nama guddaa itti erga hundaa wajji kawallolu jiru isini please rabbi sodaadha ish nida zaga abdi nama lolum beeytu please qosa media irraa kun indara amma anaafatin deengadda viidiyoo irratti waraabdeen arrabsaa turte waliida walla wajjiyaa soina anaaf kiyaara akka barbaanne asin ol godhu anaaf kiyaara akka barbaanne wal goona wal arrabsina sigalee abbaa barbaanne garuu ijoolleen yoo ijoolleeti dhugaadha ammoo gandi tokko guutuun nama tokko irra deebi'ee waa wal fakkaataa jecha wal fakkaataadhaan gisee jedhu gandummaa san caalu hin jiru mucaa tokko deengadda qabanii amma dubbiin kun kalee oowwee miidiyaa kana walgee waca miidiyaa walgee deengadda gaafa jaarsii umrii waggaa 40-50 abbaan keenya hiriyaan abbaa kaakiyyee keenya qabamee akkasitti tumamee imimmaan bo'u namni irraa dubbate hin jiru mucaa daa'ima tokko qabaniiti silkii irraa fudhanii tumanii walloodha mucaanan jennaan argeera seeneetii dhiifama jaanii silkii deebisaniif gadhiisan wanni akkasii sun ijoollee tana walitti oofuudha gaafa san dura gabbaatanii deeman kana dhaabaan jenneen amma komantii tiyya fuudhanii komantii an hiriyaa kiyyaa barreessee akkana gaaboo jedheeni huccuu uffata isinni uffatee irratti godheef dhufanii asii olii gadi deemanii kijiba yaasan beektaa wanni akkanaa kun sirrii miti gama kanaan naan rabbata gattisheen bareedaadha asii boodalleen fagaatu so amma wal magala amma yaada keenan dhaggeeffadhu murti amma yaada keenan deeggara akkuma teettenan miidiyaa irratti nama waan san hin beektu dhugatu haasaa nama sun jirtu waan ta'eef amma booda fooyyuu amma ebalu balleessee ebalu akkasii jennu badii barbaanna rakkoo kaadara yaadni kee kanaami badii walitti godhachuun barbaannu amma maal barbaanna ijoolleen tun ijoolleedha ijoollee mootummaan hin hoogganamne nageenya afaan nagaa qofaan hoogganamtu ijoolleen tun siigaleemi ijoollee Antoni goni lubbuun akka hin baane nageenya akka dhufuuf ijoollee tana hidduutti xiqqaa guddaa sheekaaf keessi namni hundi gabbee nagaya haalabsu bakka nuti nagaya barbaanna duris dogoggora wali buune xiqqaaf guddaatti walitti nu oofe agartee mi sheekaaf beekallee walitti nama ergaa ijoollee tana amma karaa dhaabsisuu irratti furmaanni yoo barbaade maal isinitti fakkaata akka yaada kiyyatti bu'aa laallee osoo hin ta'in maaliif walitti bu'aa ollaa waan joos laaluu danda'uu qabna. Kawalitti nama buusu nama akka anaafsii kanaaf amma tokko faasiisitu harargee kiingidhe ijoollee gaaraa walitti qabannaa ta'e amma kun namni wal fixe amma tuyyuu ishee nawuu jirta agarteemi walumaa galatti namni gantummaa kana kaasu warra beematu Arsingis mo hunda kiingi etteetuma ma wal ciniinti walloo wal ciniinti harargee wal ciniinti Abu Musaa beeda waan jedhe geessiyatiin akkasitti nama ijoollee teessanitti himuu barbaanna amma rakkoon kun bakka irraa ka'e eessaa jaanii bakka hunda jira atam dhageeffadhu warri kiingedhu kun bakka hunda jira amma isa hunda dhiifnee amma fakkeenyaaf ati amma yeroo hedduu amma yeroo atam amma wanni si aaru maali beekta namoota ijoollee biyya arabaa warra fuuloo guddaa hin qabne warra namni dhageettii hin qabne itti naaruwan soonni waan fedhaase
ati osoo waa hunda beeytu yoo dhuftee immoo waan ganda tuqu wayii dubbatte namni si dhiisu Amma itti wayii hara akka ati hagana geettaa olii gad deemtaa biyya keessa jirtaa. Ani arsisuma deemaa dhageessima. Ani jalqaba akkamitti waan kana dubbadhe beektaa Abdi. La dubbii bakka irraa jalqaba irraa dubbanna tuni warra miidiyaa irraa dubbannaa beek ijoollee teenya ammallee wanni jennu nama 600 ilaalu jira. Nama 600 ilaalu jira akka barbaadan anallee Abdillee arrabsa. Daa'imaatii ergatte haati isa balee hin qabne fa'aa jira. Gara hundarra. Sagaleen kiyya dhagaamu. Ammaasa hin dhagaama. Gara hundarraayyuu ilma haati ergattee jira. Gara Arsirraayis, Harargeerraayis, Rabbiin Harargee jee nama nuumne, Arsii jee nama nuumne dhugaadha immoo Harargummaa fi Arsummaan bakka itti dhalatanii aadaadhaa fi duudhaa waan ittiin bulchaa turre. Dirqamaan eega dhiibanii waan kanatti gartee sadarkaa kanaan ga'an dura dhaabbannee dhaabsisuun edallee nu yaamanii mana asliifatti nama gurguddaa irratti ustaazotii hedduu irratti waliin nu fidanii waan nuun ja'anii aboo ani warra achiisan keessa hin jiru. Ka walitti dubbannee jalqaba tiriirbii kana eegalle anaaf Sheekhaa Roobeet. Sheekhaa Roobeetu nu eegalan isaaf hin deebii kannee ijoollee Arsii guutuun natti as garagaltee natti duula bantee anillee deebisaa ofirraa kanneef indan waan isaan aarsuun hin beekaa waan isaan aarsusan anis jedheen bas kanarran dabarre keenya waan miidiyaa irra jiru. Siigalee miyaanni kiyya nama si arrabsuun faarsitu nama si aarsu hin gammachiistu wanni godhame kana. Amma sadarkaa kanatti hagee kuni waan amma eegalamee miti. Yoo dhugaa dubbannate ji'a tokko duras Arsiif Harargee jaanii waluma jiran. Nuu dhaabsisaa ture akkamitti dhaabsifne? Arsiif Harargeen jaarraa fi waaqodha. Nadhii fi elemoodha. Warra wajji qabsaa'e, warra iccitii walii eege, warra wajji nyaate, amantii wajji qabu, aadaa wajji qabu, duudhaa wajji qabu, kabaja namummaa wajji qabu, oromummaa wajji qabu jennee dura dhaabbachaa turre. Dhagageessaami? Akkan. Ammallee wanni an jechuu barbaadu gama kiyyaan naa jedhee namni lama miidiyaa irrattu akka jecha waliin jiru barbaadu pilis geeni gaati nurraa dhaabaa waan kana nurraa dhaabaa Harargeen isa Arsiin caaltu Arsiin isa Harargeen caaltu kajaamiif kabaja walii kan nulaan obboleeyyan ilmaan haadhaa mana keessatti khayra takkaatiif khayra guddaa yoo kabaja waliin kannine walloloon isaanii nafuu beek mana keessatti. Dhugaa. Kanaaf kabaja waliin kannaa waan qabdan sa'a tanatti gama hundaanuu anis gama kanaan hagaan dandeetti warra Harargeedha jaaman ijoollee teenya Harargeedha jaamanii lola kana keessa jirtu hin beekulleedha eenyu akka isaan ta'anillee hin beeku please yoo asirraa na dhaga'an ta'eef lola kana nurraa dhaaba rabbi sodaadhaan nurraa dhaaba ani wanni na jechuu barbaadu kana ati homaa jettaan. Anillee yaadni kiyya duraa kanuma duraayyuu gantummaa hin labsinu yoo amma rakkoon namni keenya hubannoo wal dhabee yoo ati akka murtii guututti waa balleessite ani murtii guutuu arrabse namoota dhufee nama rabsutuyyuu gantummaa san keessa lallaaqa malee namni akka dhuunfatti dhufee osoo wal arrabse rakkoo miti sii galee ana manaafatti asi arrabsee jira ati arrabsite bakka amma normaal hojjaasuu jira. Ammallee waan biraatti tuyite beektaa? Namni tokko akka ganda keessanitti isin ganda birarraa ta'ee yoo waa balleesse fakkeenyaaf Arsiin muluun gadi yaateeti waa'ee isaa dubbatti viidiyoo waraabde. Sirnuma keessatti akkati safuu keessatti akkasi aadaa keessatti akkasi moo guddisaa keessatti. Akkasii miti kun bakka hunda jira atama bar rakkoon ta'e guddoon tasira ati baattee deemtummaan ni beektaa gara bizirra fe'e yoo waa dubbattu hawaasa walitti qabda isinii jedhalaan isinii sanammaa isinii jedhu warra miidiyaa irra jiru siin jedhaa bar. Warra miidiyaa irra jiru maali ebaluu jedhi ebaluu jedhi. Nama kuma akkamitti ebaluu jee lakkaa akkamitti ebaluu jee lakkaa. Bakkaan. Nama mali arde ke samon gantummaa qabu waan jedhaniif ol baasee himuun daarree keenya jedhan. Nama meeqa tu ba'uu jira gubbaa ijoollee loltu lalee eebimmaan buusee warri Harargee meeqa ba'uu jira Arsii keessa meeqa ba'uu jira. Kanaafuu nama waan kana kaasee ebaluuchuun dandeenya bar. Kan nama aarsu guddaa yoo ati waa wayii walitti qabdu nama waan san keessa jiruuf jedhee walitti qabdee dubbattu xiqqoo si kan nama aarsan si galee. Walumaa galatti yaadni kee amma naatee jira galatoomu. Dhugaadha. Namni ijoollee kana gubbaa wal tarabaa wal arrabsaa
warri lafarraa waan san hin beeku. Amma wanni kun nu gahee dhaabaa jechuun kee galatoomi. Waan akkanaa sirraa barbaada. Osoo agartee Niga ammallee niga. akkatti Ammas ta'u ji'a takka guutuu waliin jenne guyyaa 15 waliin deemu jirra. Walis arrabsine, walis garagalchine akka feene wal goone niga bakka nuun ga'u niga. Macarrashaan irraa lolaa jaan araaraa jaan. Macarrashaan lolaa araara. Yeጦርነት ጥግ መታረቅ ነው የተያመሻል እንጋ በቃ ሀገው ነምኒ ሁንዲ maali beektaa murtii warri anama miidiyaa fayyadameen beekaa atillee miidiyaatiin fayyadamtaa warri miidiyaa kun akka mijaan baanuu warra bittaa gurgurtaa keessa jiru sii galee namoonni biraa kasanitti fayyadamuu hin dandeenye jira waan ta'u kana guutuu dhugaa se'u jira sii galee akkasii miti warri miidiyaa laala amma murtii guutuun an harka keessaan qabu osoo atillee duute sin beeku oo ati nama ciftillee sin beeku warri miidiyaa kun walitti sin naquu malee waa wayii sin godhuu malee waa takka sin fayyadu warri lafarraa dhaabbadha amma kuno namuu keessaa of galchuu deemaa jira jechuudha ajandaa kana keessa harka fudhataa jira jechuudha gaafa namni miidhamutti ka'e gaafa agartee ijoollee warratti rasaasa qabu amma kaduun dhabamu boriiftaan keessaa akka itti tufamnaa jechuudha kanaafiyyuu isi warri lafarraa hin gowwoomina firiis ijoolleen biyya arabaa keessattuu hin gowwoomina dhaabaa ofirraa dhiisaa ajandaan ni ka'a bakka hundaa ni kaasu darbee waan ka walitti deemu jira tokkoon nama walitti hin fiigu warkaan isin immoo warra mee waan isin ajaa'ibu keessa Oromoo dhumtu keessa gaafa irreechaa dhumte malee Oromoo bakka takkatti nama 20-40 dhumtu ijoollee sorrabiyaa malee jira maaliif waan Oromummaa qaba bakka takkatti yoo deeman gaaratti bakka takka dhumu saaruun bakka takkatti nama 100 fixu bishaan bakka takkatti nama 100 fixu isinoo maa wal fixan warra jiraafis maa wal fixan qoy yaa obboleeyyan kiyya dhiisaa namni marti nu gaafa ajandaa wayii galee gaafa rakkoo dhufte keessaa kan mul'ata hin goyyoomina wallaahi billaahi hin goyyoomina ijoolleen biyya arabaa ijoolleen teenya akkasii amma aga feene wallolullee aga feene miidiyaa kanarra waan feene waliin jennullee isin waan barbaadanillee jaa rakkoon qabu garuu nama hundaa wajji walitti hin bu'ina please rabbi sodaadha nama hundaa wajji walitti hin bu'ina hundaa wajji waliin madeessina deengadda walla wajji ture jimmaa wajjis ture bakka ni gaa wanni kun arraboota Oromoon deebitee walitti akka hin dubbanneef isinillee namarraa tasgabbaa maal taaneet akkanan namaa wajji walitti buunes jaati yaada hamtuu takka namni isin jibbu hin jiru waluma arrabsa jechuun namoota arrabni dheeberatan hedduu jira miidiyaa kanarra kan miira xiqqee keessa nama galchan hedduutu jira ni beeyna please tasgabbaati murtii seeratti dhiyaachuu qabu tan seerri mana ummaa teessaniitii miti please seera wanni jaan kun adeemsaaf heera qaba dhageeffadhu saniif an sanillee rakkoon qabu an isinii dhiyaadhee yoo isin katas gabbooytan ta'e rakkoon qabu yoo isin ka lola kana nurraa dhaabsitan ta'e nuti warri lola kana keessa jirtan haganaa lolli dhaabata murtii yoo yeroo hundaa akkana haasawite laga kaamur yeroo hundaa akkatti bakka amma kun akka nama yaada qabu akka tokko haasawite ni dhaabata lolli yeroo hundaa amma qofaa miti laal yeroo hundaa akkatti yaadi haasawime yeroo kamuyyuu amma waggaa isin amma qofaa miti umrii hagaa gana keessaati gandummaa labsaa turte an Oromummaa labsaa ture bar wanni akkana nama miira keessa galchee mariin garsiisin sirra cufa wanni akkanatti nama miira keessa galchee maali beektaa nama takkaa gandummaa dubbatee hin beeyne irraa gandummaa argan wallahi laazim dhugaa siin jedhame warri biyyaa seera qabdu nagaan bubbee gala seeratu jira manguddootu jira hayyoota jira amantii jira ijoollee biyya arabaa bosona keessa jirtu warra karaa nama dabarsan warra dabran ka wal dabarsan saniif dhaamsuun itti qabnu please wal dhiisa rabbi sodaadhaa wal dhiisa waan deemtaniif hin dagatu wal dhiisa wallaahi wal dhiisa amma naa deemtaniif hin dagatu kunoo fakkeenyaaf amma ani murtii deemgadda arrabsee kunoo wajjaasoo jirra isinillee mee sammuu akkanaa tanaan jiraadha bakka waa wayii qalal godha wanni fedhee dhufe qalal bakka hin jiraanne qalal amma ijoolleen gaara keessa wal barbaadaa jirti kun amma isaa akka dheengaddaatti akka wal barbaadu jirti namni karaa taraan jiru miskiinni gaara keessa nama akka nama biisan beekutti gaarri silkii itti dawwalaa ijoollee tana dhaabsisaa nama gurguddaa itti erga waamee oolaa jira atillee nama karaa deemaa jiru
بكتك تاني أعاصر المرتي فبكان سكان أنا لين اوكي فيديو اني اغبنا كينيو فيديو اشوفنو مي اغبنا كينيو فيديو أشوف mana geenye haasofna qajeellee bakka mana keenya agasti viidiyoo cufaa gaariilleen makiinaa kaafadhee deema mana keenyee viidiyoodhaan seeraan teennee waan dubbatamuu qabu hin dubbanna maaliif jennaan wanni kun waan lubbuu namaati anin waa'een kiyyaaf kashee kaaroobe waan miidiyaa irra dabree miti warri walitti dubbannis mana isin geessee dabra waan karaan na jira please wanni na kiyyaaf kashee kaaroobe waan miidiyaa irra dabree miti waan miidiyaa irratti kota waan miidiyaa irratti namni waliin jajjadee akkuma dur beekamu bira dabranidha abdii viidiyoo ofirraa cufii ofe asirraa kanaanis waliin qabatu wanni amma deemaa jiru kuni ammoo sanii waliin qabatu jee callisuun narraan eegamu